Oduu gammachiisaa taatee biyya Ameerikaa keessatti ta'een namoonni qaama saala isaanii jijjiirrachuudhaan gara barbaadanitti seera jala ooluu isaanii mootummaan biyya sanaa beeksisee jira. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii hannagaadha rabbiin galannaa ta'u qophii kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jechuun nan barbaada. Haaraa kan dhuftanii nooraa baga nagaan dhuftan hanaa dhufu isiniin jedheera. Hedduu siin jaalanna aniif manni koo subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa akkasuma immoo like gochuudhaan viidiyoo kana share gochuudhaan na jajjabeessaa na wajjin tura isiniin jedha. Turtiin keessan ana wajjin haa ta'u jechuudha. Dubartoota ta'anii kan uumamanii fedha keenya jechuudha qaama saala isaanii gara dhiiratti kan jijjiirratanii amma seeraan to'atamanii akka mana sirreessaa galanii mootummaan biyya sanaa himee jira jechuudha. Iddoo isaan mana sirreessaa itti galan kunis iddoo dhiironni itti jechuudha mana adabaa keessatti iddoo isaan jiraatan jechuudha. Kanaaf namoota dubartoota jechuudha qaama isaanii gara saala dhiiratti jijjiirratan kana warra dhiirotaa wajjin galchuudhaan balaan isaan mudatullee baay'ee ulfaataadhaa fi kan nama shakkisiisu akka ta'e jechuudha himamaatii kan jiru jechuudha. Mootummaan garuu ejjennoo isaa jabeessee warra qaama saala isaanii gara dhiiratti jijjiirratan kana mana adabaa keessatti dhiirota wajjin akka isaan achi adaba sana akka fudhatanii taasisee jira. Namoonni kaan immoo jechuudha uummanni jiraattonni biyya Ameerikaa keessaa kan ta'anii balaa fayyummaa isaanii irratti fiduutii waan danda'uuf dhiirota warra adabamanii mana adabaa sana keessa jiran wajjin namoonni qaama saala isaanii fedha isaaniitiin gara dhiiratti jijjiirratan kun achi keessatti akka isaan wajjin mana adabaa sana iddoo tokko jiraachuu akka hin dandeenye fayyummaa isaanii irratti rakkina guddaa akka qabu dubbachaa fi mirga falmitootni dhala namaa dubbachaa fi jirti. Garuu mootummaan ejjennoo isaa itti fufee kana booddee namni seera uumamaatiin namni mormu qaama saala isaa eenyu jijjiirrachuu hin danda'u. Kuni hojii waaqayyooti malee hojii namaa miti. Namni kamiyyuu qaama saala isaa mirga isaatii fi fedha isaatiin jijjiirrachuu hin danda'u. Biyya kana keessatti jedhee hojjennoo isaa jabeessee itti fufee akka jiru jechuudha. Sooshaal miidiyaa garaagaraa wal harkaa fuudhee dabarsaa jira jechuudha. Kuni wanta jajjabeeffamuu qabu addunyaa mararratti jechuudha. Maaliif uumanii nama hundumaaf iyyuu akka fedhaaf jaalala isaatti jechuudha ulfina isaatiif jedhee isa dubara ta'uun irra jiraatus durba uumee isa dhiira uumuun irra jiraatus dhiira uumee nama hundumayyuu jechuudha. Nama qofa otoo hin taane bineeldota mana keessa jiraatan akkasumallee bineensota caakkaa jiraatanillee kormaa fi dhaltuu uumuudhaan hunduma isaaniiyyuu gosa gosaan jechuudha kan inni kenne. Kanaaf dhalli namaa jechuudha mirga isaaf kenname uumaa biraa malee itti fayyadamuudhaan itti gadi of dhiisuudhaan jechuudha. Akkuma kaleessa seexanni jechuudha yoo kanarraa nyaattan muka kanarraa hin duutan hin jiraattu jedhee Addaamiif Eewaan hin gowwoomse sana har'allee jechuudha seexanni isumarraan itti fayyadamee dhala namaatiin qaama kee qaama saala keetii mirga keetii eenyuyyuu miti kasii kenne gara barbaadde gara jaalattetti hin jaalattu yoo ta'e jijjiirrattee jiraachuu dandeessa jedhee sammuu dhala namaa joonjessee sammuu dhala namaa gowwoomsee gowwummaadhaan guutee qaama saala isaanii akka jijjiirratan kan godhe mootummaan immoo labsii sirriidhaa fi labsii jajjabeeffamuu qabu. Itoophiyaa keessatti illee wantoonni akkasii daddagaaguu fi jalqabamanii jiru waan ta'eef addunyaa mararratti iyyuu wanta jajjabeeffamuu qabu mootummaan Ameerikaa hojjetee jira jechuudha. Kanaaf kuni itti fufuu qaba jajjabeeffamuu qaba siniin jedha. Kana kan haarsu yoo jiraate seexanaa fi warra hojii seexanaa hojjetan warra seexanaan deeggaran qofadha jechuudha. Wanti kana caala nama gammachiisu wanti tokkoyyuu hin jiru jechuudha obboloota kooyi. Maaliif biyya lafaa kunirri hin darba garuu isa darbu kana jennee uumaa keenya gaddisiisuun gaarii miti jechuudha obboloota kooyi. Kanaafiyyuu jechuudha naannoo jiraannu keessattis wantoonni uumaadhaan morman kun seera uumamaatiin
yeroo hargine mormuutii qabna nutillee jechuudha fiilmii garagaraa fiilmii hin taane qaama saala keenyallee gara ta'anitti yookiis immoo seera uumaa hin taanetti akka jijjiirrannuuf nu kakaasu wantoota hundumayyuu gargar baasnee ilaalannee dhiisuu qabna sinin jedha gara isa gaarii ta'e sooshaal miidiyaa kanarrattis haa ta'u fayyadamuutii qabna malee wanta jallinatti nu geessu wanta uumadhaan nu mormisiisu wanta eenyummaa keenya isa wajjin dhalanne nu jijjiirsisu laalutii fi shaakaluu haadhiisnu sinin jedha. Egaa obboloota koo wanti tokko gaafa ijaan laalanii nama kakkajeelchisa jechuudha wanta sanatti otoo hin beekin kan itti deemanii kan ittiin guutamanii wanta sana keessa lixan jechuudha. Kanaafiyyuu wanta laalluu fi wanta argine gargar baafnee xiyyeeffannaa haa goonu jechuudha. Ilaalaa hoollu wanta hojjechaa hoollu karaa sooshaal miidiyaa kanaan kallattii garagaraatiin arganne jennee keessa lixu otoo hin taane wanta uuma keenya eeyyamuu fi wanta nuuf hin eeyyamne gargar baasnee ilaallachaa adeemu baay'ee barbaachisaadha. Gowwoota kan taanetti ogeessota warra karaa isaanii ilaallataa deeman warra galgala isaaniitiif lubbuu isaaniitiif warra yaadan akka taanu rabbiin nu haa gargaaru isiniin jedha obboloota koo jabaadhaa. Yeroo qabdanitti akka amantaa keessanitti wanta amantaa sana xiyyeeffannoo godhaa ta'u gara waaqayyootti akka sissiqsu godhaa malee wantoota uumadhaan mormuu wajjin yeroo keessan iffixina wanta miira keessan miira hin taanetti isin geessu jechuudha. Qophiin keenya har'aa kanuma irratti dhumata. Turtii gaarii waan na wajjin qabaataniif guddaa galatoomaa isiniin jecha yaadni keessan baay'ee na barbaachisaa koomentii yaada keessan naaf kennaa dogoggora jiru akka sirreessu akkasuma immoo wantan itti fufuu qabus immoo itti yoo jettanii fedha keessaniin deemuutii danda'a jechuudha. Galatoomaa turtii gaarii naaf qabaadhaa baay'ee sin jaalladha ani obboleettii keessan kennaadha baay'ee.